galfaduna goda Oromoo akarree fayyidee galfaduna goda akarree fayyidee galfaduna goda eeganda gayeente qotte jirti mana jaagaa geessetti warqeetu silkiin kaafuudhe maal kan jedhee boodsaa ture isin abbaan dhugaa seenee gammadan uffannaa daanamne fidanii akkasana jechuudha. Abbaa qalbii lama duute mucaan isaanii isaanuu du'an. Amma immoo ajala deemtanii boossanii manni kun haaraadha. Nama sheer gootanii qophiin godhaan jedhaa jira. Ajala deemtanii boossanii miira keessa galtanii miira keessa galchinaani. Kanaaf abbaa koo wannan dubbadhu sun jiru. Waan rabbi jedhetu ta'ee dhiifama gaa ilmi namaa yeroo dhalatu du'a. Yeroo dhalatu du'aaf guyyaa lakkaata. Isin duutu anis nan du'a. Ilmi keessan isin bira jiru isin du'a. Gaaddisaan hundinuu du'aaf teenya waan ta'eefi sooshaal miidiyaan kun akkas qabdii biyyi lafaa kunis immoo akkana qabdii jabaadhaa jajjabina isinii hawwinaa reefumti immoo argamee jechuun waan tokko jedhee yaada akkas sheer godhaa isin ijoollee. Miirri irraa kaasiif baay'ee Meuti rakat. Baay'ee daldala gootanii, baay'ee naaf hirmattanii, baay'ee gargaarsa naa gootanii, ilmaan Oromoo, kan Oromoo taate hundumtuu natti hin boo'in jettanii, na jajjabeessitanii, na barbaaddanii, na argitanii, hamma yoonatti oduu na biraa nafi ji'a darbeera ergasi. Na jajjabeessitanii, ilmoo koo na barbaaddanii, na argitanii, du'aa dhabeen jireenya dhabee, otoon xiyyaara waaqa keessatti ilaalee hafuu, akka ani lafni na argisiiftanii, baay'eetti ilmaan Oromoo sirriitti waaqni isin haa kabaju, ulfina isin haa kennu isin jedhaan. Hammas immoo wanti isin naa godhuu qabdan akkuma reeffa ishii akka qe'eetti galfadhu naa godhaa Oromoo. Fuulli ishii guutuun ni mul'ata. Waa hundi kanatti agarsiisinaadha. Gurgalgala sa'aatii 4tti mana Mubaarakitti akka reeffi ishii gara biyyaa galu murtaa'aadha jechuudha. Biifolee karaa imbaasiitiin yookaan karaa mootummaatiin deeggarsi reeffi kun ittiin galu wanni mijaa'u hin jiru. Dirqama miti maallaqni sun biifolee kiyya. Maaliif namni baay'ee tufa achirratti biifoleen dubbanne waa sinitti mun barbaada. Injiru na dirqama mallaqa dirqama mallaqa barbaachisa. Riyaala 16,000. Dirqama mallaqni. Maaliif Ambaasiillee yoo taate waan dhimma isaan ilaalu waan isaan barbaachisa godhaniif malee ambaasiilleen irraa kafaluu hin danda'an. Dirqama ofii ba'an malee. Kanaaf warras jala jirta. Kanaaf warras jala baay'iseen Atistufa. guutumatti sagantaa gargara mana Mubaarakitti argamtanii akka reeffi ishii gara biyyaa galu taasisuudha qabdan. Guutumatti kana irraa hubadha. Obboleessa keenya kanallee akka sammuu isaa Kamallaka dubbachuu barbaada. Uummata akka yennoon qabu ni gargaara. Warra akkana godhatu kanaafillee isiin nu biraa dabre. Kamallaka uumaa miti ni gargaara. Sagaleen koo yoo jiraate artistufa gaaffii amma biifolee gaafatte sila dubbataan ture waan ta'eefi akka burjaajiin kan biraa immoo uummata Oromoo burjaajessaa jiru. Tokko immoo warra tuulamaa waa'een tuulamaa ijoollee biraan galchuu binaamen jedhee warra uummata addaan qoodaa jiru kana akka ajandaan taaneefi obboleettii keenya jarri akkasiin baddeen dhaggeeffannaa bareechaati. Warri waa hubachuu dandeessan. Awwaa hunda qoradheera. Maallaqa miti kan dursu lubbuu dursaadhaaf lubbuu barbaadaa ture. Erga lubbuun argamte immoo akkuma sinitti hime Abu Daawud gaafa dhufanii gastii kanarratti miidiyaa tokkummaatiin dhufanii Mubaarak boran sinitti jedhanu akkasiin duute jirtu 100% shuurii ta'eera. Garuu suuraa amma sinitti agarsiisufa suuraa qabatamaa reeffa siitii fi akkasitti duuti amma addaan baafadhutti uummata Oromootti gadi hin ba'u jedhee tan ta'a ture.
akka carraa hadha viidiyoo isin argine beekaanni ise viidiyoo suuraa fi akkasiin duuti dhibbaan dhibbatti argamu mirkaneeffadheen akkan dubbadhu dhabeenee galgala callisee ture nageetu naa dawwalee akkasiin duuti mirkaneeffatee akka mirkaneessaniif dawwalanii nageen achumaan duute itti mucaanii jedhee atti himnaani beekeera garuu ansiritti mun barbaanne uummatattuu waan ani mun wallaale maatiin fayyaa eegaa jiru gaafa gaabii fi uffata aadaa bidanii natti offisanu jirtii viidiyoo arganii mucaan lubbuun jirtii ka jedhu viidiyoo arganii dhufanii galatoomiyya daraa barbaadi mucaa keenya yoo argite nu hojjechuu siin barbaannu kana booddee akka waan duutetti ilaalleerra fayyuma siinuu galchii jedhanii dubbataa turani maal jedhen dubbadhe dheeriyoo tokkotiin dubbataa ture amma immoo dhimma maallaqa jedhamee irratti erga duute immoo maallaqni nu barbaachiseera gaam maallaqni nu barbaachise immoo gara yaala 16,000 sanaa ol waan ta'eef nu 20 qabannee jirra kanaaf reeffati galchuudhaaf maallaqa tarkaanfiin jalqaba fudhadhee biiroo Itoophiyaa wanni inni seeraan kennisiisu jira moo hin jiru ka jedhu qorannaa eegale jechuudha asii eegale waan ta'eef yeroon eegalu biiroon Itoophiyaa waliin dubbadheen jira nu ergidee jirra mana madaamiitti tu miidhamtee jiraattee nu humna ittiin reeffa galchinus yookiin immoo birrii reeffaa kafallus humna hin qabnu seerris hin jiru akka barbaadan bakka reeffa argame malee seeraan nutti gortaa nu seeraan isin deebinaa abbaa barbaadan gaafadhaa jedhee biiroon ofirraa na deebisee jira kanaaf akka biiroo waa tokkotti gaafatamummaa hin qabne immoo gaafadhe mana hojiitti miti kan isin duuteedhan warra mana xalabaa sanas immoo dubbachiifnaan warri mana xalabaa sa'aatii 24 keessa hin duuteedhaan malee inumaayyuu yoo jarri dhiifama godhan malee akka reenfi gufatu dhaga jechuudha yoo jarri dhiifama godhanii dhiifama gooneerraa fi mucaan nutti ifaajinee xalabaadhaan nuuf hojjettu hin efinne baatee duutee jirtu waan ta'eef gara keenyaan dhiifama gooneerraa fi reeffi maatiidhaa galu jechuudhaaf nu barbaachisu waan ta'eef illee ammas dhiifne jechuudha seerris jala gaafatu jiru. Qaama sadaffaa qaama makiinaan jaraa garagalee miidhamee isiidhaa wajjin bakka reeffisii jiru innis ciisaa jiru kana inshuraansii akka makiinaan isaas innis inshuraansii akka qabu erga dhageenyeen booda namichi tokkoffaa dubbachuu hin danda'u yoo fayyee jedhe akka inni inshuraansii mucaa kanaa warri Saawudiina taajjabaa warri qaamaa qabdan illee haasaa koo kana jechuudha. Amma hin deemeen isin ni beeka waan akkaataa jirtu guutuun beeka. Namni makiinaan hin du'e inshuraansii. Ayyee nan bitaa warra kaaniif hangalchaa jira waan irratti hojjedhe malee fakkeenyaa miti jechuudha. Namichi inshuraansii waan qabuuf borgufuu nutti ta'a biifoole. Borgufuu nutti ta'a gadi ba'aniiti maallaqa nyaatame jedhe waan ta'eef sagalee kiyya artistu fa'a. Sina artistu fa'an wanni jala darbu hin jiru. Waraabbadhu inumaayyuu waan waraabde waan ati itti kuufattu kairoodhaan qaba waan guddaa wayii isuma dhuguma waan akka kompiitaraa guddaa wayii kan sagalee kuusu kan sagaleen hoggaamii qabaatee taa'uu danda'u GB 150 kan qabu jechuudha. Kuusaa moobaayilii irraa itti darba waan akka miimorii teekee waan guddaa wayii akka teeppii fakkaata wallaahi siif hafidha akka waraabdu beeka dhaggeeffadhaan soban haasa'u seenaadhaafis seeraaf illee lafa kaadhaa sagalee kana. Xumurarraa mucaa kana reenfa galchuudhaaf nama dura dhaabachuurra maal wayyaree jennaan namichi inni makiinaa qabu sun makiinaan isaa biyya kanatti inshuraansii qaba waan ta'eef namni nama harkatti ta'e makiinaan isaa inshuraansii qabaatee dhiisee namni nama ajjeese hin du'a waan ta'eef namichi kun seeraan ala fuudhee waan hin ajjeesetti murteen isa eeggatu mucaa kanaaf kafaluudha jedhame. Gumaa sana immoo ishinuuf kafalu jennaan namichi akka haasa'uu hin dandeenyee fi yoo wayyaa'e yoo lubbuun jiraate hordofamee akka gaafatamu Abu Daawuditti amaanaa kenneen jira. Ammaaf garuu reeffa si galchuudhaaf nu qaqqabu waan ta'eef kun waan deemsa keessa dhumudha jechuudha. Amma kana deemeera lakki kanaa ol deema manani jettan waan bor nu qomattan kottaa ol galaati bakka koo bu'aati deemuu dandeessu jechuudha. Kanaa ol deemuu dandeenya waan biraa jira warri jettan akka komii tokko kaaftanii reeffi mucaa kana akka hin galle akka hin goone dhugaan jirtu kana waraabbadhaa lafa kaadhaa fixadheera. Mube kanatti taasisa maal ture? Dubbadhu. Maal ture tokko mucaan kuni ammallee maal jettee taasofti Saawudi Arabiyaa keessatti ta'ee reeffa kan gashu imbaasiidha. Hundumtuu faayidaa mataa isaatiif malee faayidaa namaa miti jettee gaafa immoo mucaan kun du'aa ishee argame ani immoo nama akkas jedhe nan fedha waan jetteef iyyuu biloogii labaaftanii gaaffii ishiin jette nama ishiin akkas jette nan fedha waan jetteef isin itti dhiyeessitu. Ishiin ofiin boontuu jechaadha. Ammallee jecha ishiin taane ergasii baane jecha ishiin haasoftu jecha namatti hin tolledha. Gaazexeetti nama naqxe.
amma sinuun dikeessa dhufisaadha amma jette dhiifnee maal goona seetan amma murteen nu barbaanne duratti waan bilbilaan natti naan tuuteef jecha ammaa kana waan baay'ee waan naan tuqeefan kaase waan taateef biiboolee waan dhamaatii guddaa dabarsaa turtanii hundi keessan gara ta'umadha gorgargala sa'aatii 4 irra mana mubaarak musammaatti baay'iseen duushii guutumaan guututti ragaa hundumaa na bira jira keessi goona gaanaan qabu akka ishiin galtu ka barbaaddan obboleen keenya keessatti ijoolleen dubartoota biyya arabaa keessatti gubachaa jirtan akka amma obboleessi keenya duratti barumsa baay'ee haasaa ture san sagantaan akkasii bahee ijoolleen keenya akka yaada baay'ee irraa fudhatan baay'ee nama barbaada oduu miidhamin dura of baasuudhaaf jechuudha. Kanaaf baay'iseen duushii hundumaa waan hunduu bira ga'eeran eega duratti akkati taa'u natu beeka mucaa kanaa miti hundi keessan namni arguun barbaadettani argitaniif homaas hin fayyadu yookaan homaas hungoota waan taateef gorgargala sa'aatii 4 irraa qabee mana mubaarakitti akka reefishii gara biyyaa galu murteessaadha waan taateef maallaqni kanaaf hundi keessan irratti nu hirmaadhaadhaa ga'ee keessan baadhaa viidiyoo jiru hojjedhaadhaa mubaarakaa nama hojjetu iddootu gochuun waan hunda gochuun uummata biraan ga'a anamma sirraa bunaan ga'een kiyya kanuma waan gochuu dandeenyu kanuma baay'ee waan garaana nyaate keessa waan akka buleetti kana garaana nyaate jiru jalqabarraa waan hordofuu kiyyatti keessi kiyya namii dhamee jechuudha kun immoo namummaadha dhiiga keenya buleetii keenya waan taateef duushii kan hin amanne duuteerti ragaan hunduu na bira jira. Fuulli ishiitu miidiyaadhaan ta'u. Reeffi sun miidiyaadhaan si fayyadu. Duutee jirti. Gorgalgala sa'aatii 4 irra mana mubaarakitti wal argina. Dirqama maallaqni inni riyaalli 16,000 barbaachisu afaan warra biyya achii jiru waan akka bifolee fi mubaarak irraa tarkaanfiin deeme irraa baruuf malee akka barbaachisu dirqama dhaga'een jira quba qaba. Riyaala 16,000 maatii ishiitti gorgalgala guurramuu qaba. Warri gochaan nu bira dhaabattanii dhala qabdan ilmoo qabdan haadha qabdan akka taatan hin beektanii gorgalgalan wajjin argamaati reefi muca'oo kana haa galu. Karumaan jechuu barbaada dhaamsi waan namni biraa mana biraatti haa ta'u naasa'inaan namni hundi waan facaase hammata waan taateef duushii qofa nutti amanaati gara wanti itti adeemu miidiyaa hawaasaatti isiniin ta'u fuulli ishii isiniif fayyadu tiiktook isin irratti gubu duutee jirti mucaa kanatti nagarsiisina maatiitti viidiyoo fi wanti ishii kana nagarsiisina mubaarak nagadhuma goolee yoo ga'e argan hunda isaatu nagaan naa tura yaada. Dubai keessa Saudi Arabiyaa keessatti waan inni wareegame inni kafaleen beeka. Waacee inni wajji dabarsen beeka. Torban tokkoof deemna halkan guutuu tanyee irraa saganaasaa turreeti. Silaa jirtuu argachuuf turre. Egaa rabbi nuun carraan keenya egaa kana ta'e maal ta'a? Reeffuma ishii kanas gara maatii ishii ga'e akka edda bakka dhaloota ishiitti akka awwaalamtu maatii ishii biratti akka awwaalamtuufi malee takkaa uduuteerti du'a badaadha kun. Fuulli ishii miidiyaa hawaasaa isiniif fayyada. Arguun barbaadee dubartii jala taa'ee barreessuun argina. Sanuu dubartii koomentii jalatti reeffa nu mataa isaan jedhutti jira maal jechuudha kun yeroo duratti irraa kaasee hamatta nu argu maal jechuudha. Fuulli ishii mulu miidiyaa hawaasaa isiniif fayyadu. Hin ta'u sinirratti guba tiiktookii ta'e feesbuukii isiniif fayyadu. Madaa dhiiga qofa. Sana jireefa guutuu argaa turre. Kanaaf gorgalgala sagantaa gargaarta